Tole kabajamtoota keenya jalqabarraa kaameraamaanii keenya ta'uudhaan akkasumas bu'aa bayii ce'ii paarkii Diinshoo keessatti gochaa turre daandii dheeraa deemnee akkuma daawwachiisan kan nutti himaa ture baay'ee lafti kun lafa bal'aadha. Egaa hedduu namatti ulfaata chaalenjii hedduu qaba. Kaameraamaaniin keenya ogeessi kaameraa akkasumas ogeessi meeshaa muuziqaa keenya gosa Alamaayyoo nu cinaatti argama. Challenge ture mee maal akka ture nutti himu isa faana turtii goona. Hayyeegaa akkuma ati jette maqaan koo Gosa Alamaayoon jedhama. Miseensa baandii Madda Walaabuu godina Baaleetti argamu irraa hin dhufe. Akkasumas immoo gaheen hojii kiyyaa meeshaa muuziqaa saaksifoonii jedhamu taphachuudha. Akka carraa taanee har'a paarkii godina Baalee aanaa Diinshoo keessatti argamaatii jirra. Waan baay'ee namatti toluudha. Waan baay'ee akka har'aatti na gammachiisee nagarree Oromiyaa keessaa keessumaa godina Baalee keessatti qabeenya amma kana ga'uun jira jennee yaadnee hin beeknu. Kutaa 8 gaafan baradhuun dhufe xiqqaa ta'ee nan yaadadha. Guyyaa san bineensota hedduu sin agarree. Har'a garuu sadarkaa amma irra jiran kanatti bineensota gosa hedduu baay'ee argine tariitii kallattii baay'eedhaan nama jalan dhaabatan waan ta'aniif malee ija uumamaatiin bineensota gosa hedduudha kanas keessatti argaatii turre. Itti siinee kallattii viidiyoo keenyaatiin fudhachuudhaatii baannus baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti toleetii jira. Keessumaa immoo namoota baay'ee bebbeekamoo as keessatti argachaatii turre. Faranjoota gosa hedduutu as keessatti argamaatii turanii gara kiyyaan baay'ee natti toleetii jira. Egaa akka carraa taaneeti walitti qabaa waldaa diyaasporaa Oromiyaa kan ta'anis akka carraa as keessatti arganne interviis gooneeti jirra. Haalli isaan itti deeman diyaasporaa hedduutu biyya alaarraa galaa jira. Isaaniif immoo qabeenya uumamaa biyyi keenya qabdu daawwachiisuudhaaf akkuma qindeessitoonni paarkii Diinshoo nu kaasaa turan qophiin hundi goolabameeti jira. Abdulaziz Ibrahim jedhama, pirezidaantii waldaa diyaasporaa Oromiyaati. Diyaasporaan biyyoota hedduurraa gara Itoophiyaatti baay'inaan dhufaa jira waan ta'eef mee haalli isin ittiin isaan eegaa jirtan maal fakkaata? Waamicha Muummichi Ministeeraa lammii biyya kanaatiif godhee miliyoona tokkotti inni tilmaamamu diyaasporaan gara biyya kanaa dhufutti jira. Nu akka waldaa diyaasporaa Oromiyaatti wanti godhaa jirru steekholdaroota turizimii irratti hojjetu. Keessumatti bakkee naannoowwan Oromiyaan qabeenya isii itti mul'isuu dandeettu akka naannoo uumamaa Gaarri Baalee kaawwanis qabeenya garaagaraa diyaasporaan dhufan kun daawwachuu akka danda'an boru akka irratti ammoo misooma kana irratti hirmaachuu danda'an haala mijeessuudha. Haala mijeessuu kana keessatti amma Niyaalaa Tuur wajjin hojjechuu jirannaa. Niyaalaa Tuur Guide and Travel waan hojjetu kana keessaa keessummoota simachuu keessummoota akka laalan godhuudha. Galii kanarraa argamu harka 20 uummata keenya rakkoo balaa argame kanaan buqqa'eef kenna. Isa kana ammoo kan inni hojjechuu barbaadu Niyaalaa Guide as Baalee Gaarrin Baalee keessatti asooseeshinaa yookaan ammoo dhaabbata argamu. Isa kana wajjin hojjechuuf akkasumas ammoo beekamaa isa dura jalqabeetiin dhaabbateetiin jiru dhaabbata eegumsa naannoo paarkii Gaarrin Baalee kana wajjin ta'uudhaan keessummoota garana dhufan isa duris ta'ee ammoo turistii haarawas walitti qabuun mijeessinee akka biyya kana daawwatan akka biyya kana irratti invest godhan waamuuf haala kana mijeessuu irratti jira. Baay'ee gaariidha akka diyaasporoonni yeroo baay'ee dhufanii nurraa deebi'uu osoo hin taane gaafa dhufan immoo haalli Itoophiyaan amma keessatti jirtu kunis xiqqoo ishee haala rakkisaa waan ta'eef diyaasporoonni biyya alaatti irraa dhufan kunniin immoo Itoophiyaadhaaf waan ta'e lafa kaanii haa deeman kan jedhan wanti si yaaddan jira. Diyaasporaan hogguu waamamu waa sadiif waamame. Inni tokko biyyattiin tun nagaan qabdu biyyattiin tun balaan itti bu'ee dhameetiin isa haasamu kana balaan wayitu akka hin bu'ini. Nagaa biyya qabaachuus yeroo amma bakkeen argamnu as Baalee gaarriiwwan Baalee keessatti argamna. Gaarriiwwan Baalee keessatti nagaan dhufuu akka danda'an. Akkuma qaama biyya ofii ilaaluu barbaadu tokkotti abbaan fedhe yeroo tokko dhufeetiin yeroo fedhe dhufee ilaaluu akka danda'u nageenyi guutuun jiraachuu. Lammaffaa immoo qabeenyi kun qabeenya keessan qabeenya addunyaati qabeenya biyya tanaati qabeenya Oromooti qabeenya hunda addunyaan irraa ittiin boonuu dandeetti irraa tokko qabeenya kana kottaa laala. Inni sadaffaa immoo laaltanii deeboo osoo hin ta'in ammoo qabeenya kana eega gartaniin booda namni fedhii turizimii irratti invest godhuu danda'u paarkii kana wajjiniin ta'uudhaan yookaan ammoo dhaabbata kanneen irratti hojjetu kan godinaa ta'ee kan naannoo akka naannootitti dhaabbateetiin jiru wajjin
investimentii turizimii irratti akka deemu waamicha godhuudhaaf barbaanna. Kanaaf kanneen sadiinittu kan nageenyi ta'uu ilaalullee dhufee ilaalee deebuu danda'a. Kan ammoo daawwatee hojii isaa daawwatee deebuu danda'a. Kan dhufe ammoo daawwatee ilaalee invest godhuu danda'ullee ni sadaffollee asitti invest godhuu danda'a. Biyya keessan qabattu lalistuuf bareeddu Itoophiyaa taree ammoo Oromiyaa keessattuu gaarriiwwan Baaleetti kotta jenna. Iyyaani kaa baay'ee galateeffannaa nu ulfaadhaa horaa bulaa deebiban. Tole kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Addunyaa Shoo. Egaa turtiin keenya paarkii Diinshootti daawwannaadhaaf raawwachaa turre kanumaan raawwateeti jira. Gara fuulduraattis iddoo seenaa qabeessa Baalee qabu kan akka holqa Soofumar, Sheekanaa Huseen kana qofaa miti. Sannatee daawwannee isin daawwachiisna. Isinis immoo qophiin keenya yoo isinitti tole qophii keenya dhumarratti laayikii nu godhaa. Garuu dursa sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenya akka taatan asumaan kabajaan isin gaafanna. Qopheessa kan isin dhiyeesse an Addunyaa Gaashuu, kaameraamaaniin keenya Gosaa Alamaayyoo, daayiriktarri keenya Gosaa Alamaayyooti. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Paarkiin Diinshoo hedduu namatti tolaa. Oolmaan guyyaa har'aa kana fakkaata. Nu jiraadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.